Ashama harka fuunee akkam jirtu har'a viidiyoo kana diyuut sheer gochuudhaan namoota hedduu gaafatan biraan naaf gahaa tokkoon baajaajii gatii isaa wajjin kan isinitti himu ta'a. Hayyee harree baajaajiin moodelii 2022 gatiin isaa 355 tti gurgurama. TVS baajaajiin kaarbureeteriidha. Moodelii 2022 357 tti gurgurama. TVS baajaajiin invekshinii modela 2022 gatiin isaa 335 tti gurgurama. Inni jalqabaa kaarbureeteriin 357 TVS ta'ee jechuudha. Fileek baajaajiin modelii 2022 290 tti gurgurama. Foorsi baajaajii yookaan immoo mindoriin modelii 2022 525 kaasee ni jira. Kanneen kana fakkaatan akkasumas motorsaayikilii kan elektirikiidhaan hojjetu 115 tti gurgurama. Motorsaayikiliin kan liifaaniin jechuudha 105 jira. Gatiin isaa kana ta'uu erga bartanii isinis warri gurgurachuu barbaadan lakkoofsi kiyya YouTube kiyya jira. Akkasumas manaa fi lafa qaba warreen gurguradha jettanus makiinaas haa ta'u lakkoofsi kiyya YouTube jira achi fudhattanii naan dubbachuu